Nagaa fi jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa birootaa taayyoyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka haala jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'ammoo viidiyoo hedduu laphee nama cabsuu fi wantoonni namoonni hedduutti gaddanii isinii qabadheetii dhufe. Mata dureen viidiyoo keenyaa gaa haala suukaneessaa biyya keenya keessatti deemaatii jiru. Guyyaa guyyaadhaan daraan dabalaatii deema jechuudha. Guyyuma guyyaadhaan lubbuun namaa rakastee lubbuun namaa daandii dhumarratti dhumaatii olti jechuudha. Kaleessa gaafa abbaa kabajamaa abbaa nama hundaa gaafa waa hundumaa gaafa abbaan kabaja dhabe biyya keenya keessatti jechuudha. Abbaa zaqiidhaan qabattoo irraa hiikanii gaafa dhaabbatanii qaxqatan wanta hedduu nama gaddisiisudha jechuudha. Gaddi kana caalu hin jiru. Har'ammoo obboleessa keenya koomidii qaxalee reefu lafaa ol dhufu maaltu akka isa ajjeesee fi haala suukaneessaadhaan du'uu isaati kan eenyu jennu jechuudha. Hedduu nan baay'ee tokko natti dhagahame maaliif jennaan namni gaafa dhukkubsatee mana yaalaa deemee asiifachi namni maatiin olii gadi si qabanii uumaa miti. Duuti inuma jirti. Duuti himattee namaaf hin dhuftu guyyaan hundi keenya yeroo duunu hin beeku jechuudha. Garuu duuti tasaa kun hedduu takka laphee nama dhoofti. Maaliif jennaan sa'aatii kanatti biyya keenya keessatti guyyaadhaan osoo namni hin du'in hin oolu, dhiigni namaa osoo gadi hin lola'in hin oolu. Maali laata yoo jennee yaadne wanta baay'ee onnee namaa cabsuudha jechuudha. Har'a mucaan kun qaxalee reefu lafaa ol guddatu, reefu lafaa ol ba'u gaafa inni guddachuuf jedhanii gaafa dhaloonni boru maal irraa baratu jedhanii gaafa eegan har'ammoo gaafa du'ee isaa dhagaan hedduu tokko laphee nama cabsa jechuudha. Maaliif taanaan kan akkasaas baay'eetu jiru. Har'a mucaan kun du'e jechuun abjuu isinitti fakkaata. Kaleessa yeroo si wajjin hin kolfee har'a du'ee isaa gaafa dhageessan kaleessa si wajjin hin taphatee si waliin nyaachaa si waliin dhugaa si waliin wantoota babbashannansiisoo miidiyaa kanarratti yeroo dhufu gaafa immoo har'a du'ee isaa lubbuun isaa hin jirtu jennee gaafa miidiyaa irratti ribboo jennu baay'ee tokko namatti dhagahama. Egaa yaa obboloota koo mee gaafa lafarra jirru biyyi lafaa kun egaa guyyaadhaan yoom akka duunu hin beeknu yoom lubbuun keenya akka tartu hin beeknu meeqa keenyatu gaarimmaa waliif yaada meeqa keenyatu gaafa lubbuudhaan jiru wal jaallata jechuudha. Maaliif jennaan hundumtuu gaafa ati duute ribboo jedha. Inni si beekus inni si beeknes inni alagaas inni fira kees inni gaafa ati rakkatte rakkoo keessan arreessiif hin furre gaafa ati duute garuu afaan hin diduu ribboo siin jedha. Maaliree gaafa kana gaafa duunu hin beeknu waan ta'eef osoo gaarummaa waliif yaadne bakka dadhabbina keenya qabnutti immoo akka dadhabbina keenyatti bakka kana dadhabbinni keenya jira jennee yoo wal gorfanne maalidha. Hanga yoomitti dhiigni obboleeyyan keenyaa lola'aatee hafa jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ginoo argitan uummanni kaleessa akkamiin akka ba'u har'a abbaan kabaja qaba jaarsi biyyaa kabaja qaba biyya keenyatti jechuudha. Sa'aatii kanatti immoo dhaloota hamma nuti keessa jiru kanatti jaartiin kabaja hin qabdu jaarsi kabaja hin qabu akkuma barbaadanitti namni daa'imti xiqqoodha kan jaarsa kana qaxqatu. Nama isaa gadiitti jaarsa kana kan qaxqatu jechuudha. Karam deemaatii jirra jennee yoo of madaallee eenyuun keessa jiru kun dhaloonni nuti keessa jiru kun dhaloota balaafamaa dhaloota waaqayyoon sodaate dhaloota waaqayyoon hin sodaanne jechuudha. Kanaaf dhaloota akkasiiti kan nuti keessa jiru jechuudha. Maali egaa yoo gaarummaa walii yaadne egaa mucaa kana immoo obboleessa keenya qaxalee waa hedduu irraa eeggannu kana harki namaa ajjeesee waaqayyoon immoo lubbuudhuma isaatu keessaa baasee akka tasaatti hin beekamu. Kara mana yaalatti Phaawulositti deemameeti jirama jedhaniiti. Kanaaf hedduu tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf. Gaddi akkamiin akka namatti dhagahamu isinuu hin beektu. Gaddi duuti kun ilaala asii yoo deemtani ribboodhuma asii yoo deemtani ribboodhuma soba moo jedheeta yeroo meeqa irra deddeebi'eeti ilaala jechuudha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Asiin sammuuna kana torbee gaddaati jechuudha. Maaliif taanaan barattoonni eebbifamanii jiranii kan yeroo kara garaagaraatti deemanii galan balaa konkolaataatiin reen namoonni baay'een dhumaatii jiru. Abbaan fi ilmoon bakka tokkotti dhumaatii jiru. Baay'ee tokko wanta nama gaddisiisudha. Haalli nuti keessa jiru kuni nutunnoo waaqayyoon dagannee kadhannaa daganneetii jirra jechuudha. Daandirraa gurreetii jirra. Waaqayyo immoo kanumaan irraa baradhaa jireeti kan nu agarsiisu jechuudha. Mee ilaala torbeen kuni guutuun isaanii jechuudha. Guutuun isaa torbee kana yoo ilaaltan gadduma jechuudha. Namni otoo guyyaa tokkoon hin du'in hin oolu. Hundumtuu ribboo waanuma gaddaatti miidiyaa kanarraa kan arginu. Kanaaf obboloota kumaarsinii jechuun barbaade
waaqayyo wajjin nuti of eeguu qabna akkasumarree biyya lafaa kanarraa jiraattee angiyyoom akka duutu hin beektu waan ta'eefu gaarummaa waliif yaaddee kan beela'e laattee fi kan dhoobate obaastee kan immoo karaa sirriirra hin jirre gorsitee amma beekumsa keetii karaa gaariirra gorsuu deebisuudha malee kinoo jireenyi qaxalee kana kan waa hedduu ganaa irraa eeggataati jirru firii baay'ee kana nu galmeessa jennee irraa eeggataati jirru kinoo karaatti dhabaatii jirra jechuudha. Kun immoo hedduu takka nama gaddisiisa. Anis boru kanaa jennee as keessa of galchuu qabna jechuudha. Har'a ni nyaanna ni dhugna borummoo akkuma mucaa kanaa waan taanu hin beeku. Kanaaf gaarummaan ofiif malee namaaf miti. Nama rakkate bira hin darbini gargaari. Gaafa inni lubbuun isaa darbe rippoon jedhin jechuudha. Maaf jennaan gaafa rakkina isaa sana dhiistee gaafa har'a rakkate kana gaafa har'a du'e rippoo jechuun rakkoo hin qabu jechuudha. Eenyuma maan taane maatii kee maaf hin taane jiraatti gargaari. Gaafa lubbuudhaan dhabame hin gaddiniif maaf jennaan gaafa jiraadhaan jirtu waa hunda taatee fi waa hedduu waan isaan barbaadan guuttee fi har'a immoo edda lubbuudhaan boqatanii waan gootu qabdu jechuudha. Kanaaf gaarummaa waliif ayyaannu namni nama gargaaru nama badaarree akka daandirratti gorsinu bakka jireenya hangam akka jiraannu hin beeknu ka. Jireenyi nuti jiraachaa jirru kun jireenya kontiraataa waan taateef yoom akka lubbuun keenya bahu hin beeknu waan ta'eef waa hundumaayyuu lubbuun keenya irree karaa mana waaqayyootti akka boqonnaa argattu gaarummaa waliif yaaduu fi wanta bareedaa hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf mucaa obboleessa keenya kana waaqayyoon lubbuusaa amaaru akkasuma maatii fi firoottan hiriyoota isaatiif jabina haa kennu. Ummata Oromoo maraaf jabina hawwina jechuudha. Maaliif jennaan mucaan kun kan maatii isaati osoo hin taane kan ummata Oromoo maraati jechuudha. Baay'ee wanta gadda nama laphee namaa cabsuudha jechuudha. Wanta akkanaa osoo nurraa dhaabbate guyyaa guyyaadhaan dhiigni obboleeyyan keenyaa gaafa lafarratti lol'aatii deemu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenyi biyyaan qabaa gaafa akka biyya sana keessa inuman jiraadhaa akka jettutti si agarsiisa jechuudha. Baay'ee si gaddisiisa laphee nama cabsa. Waaqayyoon egaa jabina haa kennuuf jenna isallee lubbuusaa haa maaru jenna. Kanaaf obboleeyyan koo hanga ammas deebi'ee irra deddeebi'ee wanta hin jedhu hanga biyya lafaa kanarra jiraattan kontiraata jiraanna waan ta'eefu wanta gaarii fi wanta bareedaa namaaf yaaduu qabna. Akkasuma waanuma bakka guyyaa duunu hin beeknu wanta gaarii waliif yaaduun jechuu barbaada. Kanaaf viidiyoo kanarratti yoon dogoggora qabaadhe dhiifama naaf godhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii.